kutaa irraa kanaan immoo jecha tokkoon isinii fidee dhufee jechi kunis waana jedha. Jechi waana jedhamtu gabaabsamtee kaa'amte yookiin immoo informaalii jechuu dandeenya. Jecha informaaliidhaan haasoo guyyaa guyyaan godhamu keessatti itti fayyadamnudha. Jechi waana jedhamtu maalirraa dhufte yookiin jennutee gabaabsamtee teessee jecha want jedhuu fi to jedhurraa dhufte. Want to. Okay? So jecha kana gabaabsamee waana jedhamee jechuudha. Informaalii fi haasoo inni namni haasoo kun haasoo informaalii fi haasoo formaal jedhamee jira. Haasoo seera qabeessa kan namni waajjiratti fi iddoolee gurguddatti itti haasa'u formaal kan jennu yoo ta'e, haasoo hiriyootaa fi namoonni walitti dhiyaatan walitti hin haasawan haasoo informaal jennaan jechuudha. So haa ta'u malee baay'inaan haasoo guyyaa guyyaan godhamu keessatti informaaluma kanaatu irra fayyadamaa jechuudha. Informaaluma kanaatu tajaajila guddaa kennaa jechuudha. So saniif waa'ee jecha kanaatis itti fayyadama isaa sirriitti beekuun barbaachisa jechuudha. Dabalataan immoo jecha waana jedhu kana wanti adda isa taasisu maali? Haasoo namni wajji gattaa'ee haasa'u tokko qofa keessatti yeroo baay'ee dubbatamuu danda'a jechuudha. Afaanuma keenya keessatti illee jechu kuni nutu qalbiidhaan ilaalle malee haasoo namni tokko dhaabbatee yookiin immoo taa'ee wajji godhu keessatti osoo hin dhufneen oolu jechuu ni dandeenya. So saniifuu amma itti seennee kan ilaallu ta'a. Isin immoo xumura irratti barreeffadhaadha. Akkasuma yoo xiqqaate nama 5f share gochuu yookiin immoo like gochuu hin dagatinaadha. So yeroo gara barumsa keenyaa dhufnu jechi waana jedhamtu tun hiikkaansi barbaadaa jechuudha. Hiikkaan isaa maal jenne? Barbaadaa jechuudha. Wanta barbaaddu tokko ibsachuudhaaf waana fayyadamta yookiin immoo want to fayyadamta. Fakkeenyaaf formaaliidhaan kan jennu yoo ta'e I want to eat jetta. Nyaachuun barbaada. Okay? Wanta ati barbaaddu tokko. Okay? Wanta si barbaachisu osoo hin taane wanta ati barbaaddu tokko ibsachuudhaaf waana fayyadamna jechuudha gabaabsinee. Want to jennee dheeressurra waana jenneetuma gabaabsinaa jechuudha. Okay? Fakkeenyi inni jalqabaa maal jedha? Jecha waanatti fayyadamnee hima afaan Oromootiin jiru kana akkamitti Ingiliffa jijjiirree ergaa kana dabarsuu dandeenya. Himichi kun immoo maal jedha? Waan si gaafachuu barbaadaa jedha yookiin immoo wahin si gaafachuu barbaadaa jechuudha jira jechuudha. So barbaada jechuudha agarsiisa jechi waana jedhu jennee miti. So barbaaduu jechuu yoo ta'e wanta barbaaddu tokko ibsachuuf kan fayyadamnu yoo ta'e so waan si gaafachuu barbaada ka jedhu sana Ingiliffaan waanatti fayyadamne akkamiin jechuu dandeenya. Okay, akkana jedha. I wanna ask you something. I wanna ask you something jennee jechuudha. I wanna ask you something. Asirratti I jechuun ana jechuudha. Wanna yeroo jennu barbaada. Ask you si gaafachuu something wanta tokko jechuudha. Wanta wayii si gaafachuu barbaada jechuudhaaf. Okay? I wanna ask you something jennee jechuudha. Dafnee yeroo jennu akkamiin jenna? I wanna ask you something jennee jechuudha. Asirratti immoo maal jedha? Namni wayii nama dhaabbatu wayii ilaalee okay as taa'uu barbaaddu yookiin immoo barbaaddaa jedhaan nama wayiitiin. So akkamiin jechuu dandeenya isa sana? Waanaaf fayyadamne jechuudha. Akkana jenna jechuudha. Wanna sit here? Wanna sit here? Asirratti hin gabaabsame malee do you wanna sit here jechuu dandeenya ture. So akkattis gabaabsinee jenna jechuudha. Wanna sit here? Gabaabsame jechuudha. As taa'uu barbaaddu yookiin immoo barbaaddaa. Kun immoo maal jedha? Dafee bahuu barbaada. Dafee bahuu barbaada jedha asirratti. Akkamittiin dafee bahuu barbaada jedha waanaaf fayyadame. Eenyu jedhame? Jettanii? Okay. I wanna leave early. I wanna leave early. Akkasii jenna jechuudha dafne. I wanna leave early. Dafeen bahuu barbaada jechuudha. Iddoo hojiirraas haa ta'u idduma wahiirraa daftee yeroo gizeedhaan yookiin immoo yeroodhaan bahuu barbaaddu akkana jedha. I wanna leave early. Himuma kanatti jecha arra jedhu yoo idaane today ka jedhu. Jecha arra jedhu yoo idaane today ka jedhu. Today I wanna leave early. Arra dafeen bahuu barbaada jechuudha. Asirratti jechi today jedhu kuni namoonni dogoggoraan today jenna. Baay'inaan today ka jedhamu ni argama. Today osoo hin taane pronunciation isaa akka sirrii akkamii today jenna jechuudha. So akkamii jenna walirratti
Today I wanna leave early. Today I wanna leave early jennee jechuudha. Namni wayii gaafii gaafata akkana jedhee isa kana yookiin immoo kana qooduu barbaaddu yookiin namootaaf hiruu barbaaddu yookiin share gochuu barbaaddu ka jedhu gaafata. Akkamitti gaafatame? Wanna share this? Asirratti immoo jechaatu irraa irratti asirratti immoo gabaabsuu irraa kan ka'e akkas godhaniitti si fayyadamu jechuudha. Wanna share this? Isa kana qooduu barbaaddu yookiin immoo share gochuu barbaaddu jechuu jira jechuudha. Sila akkam ta'uu irra ture yookiin immoo akka biraa akka itti fayyadamnu akkam ture? Do you wanna share this? Do you wanna share this? Isa kana share gochuu barbaadda jechuudha. Do you wanna share this? Isa kana qooduu barbaadda? Kitaaba dubbisuu barbaaddaa jedha. Nama gaafatu jirta. Kitaaba dubbisuu barbaaddaa jettee yoo nama gaafachuu barbaadde wanumatti fayyadamtee akkamitti jettame? Do you wanna read a book? Asirratti do you wanna read a book kan jedhu kana akkamitti jechuu qabna? Do you kana do you osoo hin taane jiyo jenna jechuudha. Do you wanna read a book? Do you wanna read a book jenna jechuudha. Do you wanna read a book? Gara jechuutti jijjiirama jechuudha. Do you wanna read a book? Akkasii jenna jechuudha. Kitaaba dubbisuu barbaadda. Inni kun immoo boqonnaa fudhachuu barbaadaa jedha. So boqonnaa fudhachuu yeroo barbaaddu. So boqonnaa fudhachuun barbaada akkamitti jettaan Ingiliffaan nama boqonnaa irraa fudhatu sani. Okay, akkas ta'a. I wanna take a break. I wanna take a break. Asirratti breakiin maali? Boqonnaa xiqqaa jechuudha. Osuma hojjechaa jirtu jidduudhaan daqiiqaa 5 ta'uu 10 kan fudhannu sun maal jedhama? Break jedhama jechuudha. Waan haaraa yaaluun barbaadaa jedha asirratti. Waan haaraa yaaluun barbaada. Akkamii jenna? Okay. Waan fayyadamaati. Akkamii jenna jennee? Yaaltaniitu jedhee nama dadda. Akkas ta'a deebisaan isaa. I wanna try. Okay. Yaaluun barbaada ammaasi. Something new. Something new. I wanna try something new. Wanta haaraa yaaluun barbaada. Asirratti something new. Something new ka jettu yeroo dho'isu. Something new. Waan haaraa. So I wanna try yaaluun barbaada. Something new. Wanta haaraa yaaluu barbaada jechuudha. Isa waliin haasa'uun barbaada. Akkamitti jettame Ingiliffaan? I maal jettee galta? I wanna sammuuta maalti guutu? Jechuudha. Okay. I wanna talk to him. I wanna talk to him. I wanna talk to him. I wanna talk to him jetta jechuudha. Isatti haasa'uu barbaada yookiin isa wajjin haasa'uu barbaada jechuu jirra jechuudha. Banuu barbaaddaa siin jedha. Qaruuraa ta'uu danda'a wanta ati banuu barbaaddee yaalaa jirtu ta'uu danda'a namni kun yeroo si dubbisutti wanta ati banuu barbaaddee siif mijanneetu jira ta'a. So banuu barbaaddaa siin jedha. Okay. Akkamitti jechuu danda'a jecha banuu barbaaddaa jedhu sun yookiin immoo yeroo siin jedhamu dhageesse jechi sun banuu barbaaddaa jechuutti akkamiin fudhatame yoo beekte malee akkasi fudhachuu hin dandeessu. So deebisaan isaa kana. Do you wanna open it? Do you wanna open it? Jenna jechuudha. Do you wanna open it? Kan majannu akkaataan irra seera qabeessi isaa akkamii? Okay. Do you wanna open it? Do you wanna open it? Jenna jechuudha. Banuu barbaaddaa. Irbaata tolchuu barbaadaa jedha. Namni tokko irbaataan tolchuu barbaada yeroo jechuu barbaade Ingiliffaadhaan akkam jedha? I wanna make dinner. Dinner jechuun irbaata yookiin hiraata jennuun sani. So I wanna make tolchuu barbaada yookiin gochuu barbaada godhuu barbaada. Okay, hundinuu ta'a dinner irbaata. So isa kana laaqanaan tolchuu barbaada jechuudhaaf I wanna make lunch. Cireetti jijjiiruu barbaanne jecha dinner jedhu. Breakfast dhaan bakka buusuudha jechuudha. I wanna make breakfast. Okay.
amma qulqulleessuu barbaadda jechuu barbaaddu akkami jetta? Wanna clean up now. Okay. Asirratti maaltu raafe? Do you ka jennu sana jechuudha. Do you wanna clean up now ka jedhu wanna qofarraa kaasuus akka dandeenyu ilaalaa turre. So akkasis jechuu dandeenya, akkanas irra gabaabsinee jechuu dandeenya jechuudha. Do you wanna clean up now? Do you wanna clean up now ka jedhu wanna clean up now jennee gabaabsinaa jechuudha. Amma qulqulleessuu barbaaddaa jechuudha. Inni itti aanu yaada kee dhaga'uu barbaada jedha. Yaada kee dhaga'uu barbaadaa akkamii jenna? I wanna hear your opinion. I wanna hear jechuun dhaga'uu barbaada. Dhaga'uu jechuun hearidha. I wanna hear ani dhaga'uu barbaada. Your kee jedha. Your kee jechuudha. Opinion yaada kee. Opinion jechuun yaada namootaa jechuudha. So your opinion jechuun yaada kee jechuudha. So I wanna hear your opinion yeroo jennu yaada kee dhaga'uu barbaadaa jechuu jirra jechuudha. Kana caalaa beekuu barbaadaa jedha nam tokko. Wanta wayii tokko erga beeke booda ammas dabalataan san caalaa beekuu yeroo barbaadu kana caalaan beekuu barbaada jedha. Ingiliffaan akkamii jenna gaafiin? I wanna know more. Okay. I wanna know more jenna jechuudha. More jechuun wanta takka hin beektaa dabalataan jechuudha gabaabumatti. Dabalataan yookiin san caalaa jechuudha. So I wanna nan barbaada, know beekuu, more dabalataan. I wanna know more as dafne jenna jechuudha. Kana dafee xumuruun barbaadaa yoo jechuu barbaade akkamii jetta? Wanta itti jirtu takka xumuruudhaaf wanta itti jirtu takka daftee xumuruu barbaadu kee ibsuu barbaadde akkamii jetta? Ingiliffaan jechuudha. I wanna finish this quickly. I wanna finish this quickly. Isa kana dafee xumuruu barbaadaa jechuu jirra jechuudha. Asirratti ilaaluu barbaaddaa jetta nam tokkoon wanta wahii ilaaluu barbaaddaa jechuu jirra. Gaafii gaafachuu jirra jechuudha. So maal jenna? Do you wanna check it out? Asirratti ilaaluun nuti jechaa jirru kan waan san ilaalan osoo hin taane wanta san ka check godhan jechuudha. Wanti takka sirrii moo sirrii miti jettee erga wanta takka hojjette booda kan ilaaltu san ilaalcha saniin check jennaani. Checking godhuu barbaada jenna afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin yeroo baay'ee checking gochuu barbaada jenna mitire. So checkii san baanna jechuu ilaaluun nuti jechuu jirru. So nama saniin wanta san irra deebitee ilaaluu barbaadda akka sirrii ta'eef sirrii hin taane fa'aa jechuudha. So akkamii jenna? Do you wanna check it out? Do you wanna check it out? Do you wanna check it out? Jenna jechuudha. Namni tokko waan takka yeroo takka yaalee lammata irra deebi'ee yaaluudhaaf yeroo barbaadutti namni biraa maal jedhee gaafata? Ammas yaaluu barbaaddaa jedhaan. Isa kana akkamii jenna Ingiliffaan gaafiin? Wanna try again? Asirratti do you wanna try again ka jechuu qabu gabaabsee maal godhe? Wanna try again? Irra deebitee yaaluu barbaaddaa jechuudha. So duun jidduu tana dhuftee akka kanaatitti jechuu dhiistee hiikaani kanna jechuudha. Inni nuu informaali waan ta'eef haasawa hiriyoonnii fi namoonni wal beekan haasawan jechuudha. So wanna try again? Irra deebitee yaaluu barbaaddaa. Inni kun immoo maal jedha? Akka kee ta'uun barbaadaa jedha nam tokko. Akkamii jedha akkas? Salphaadha. I wanna be like you. I wanna be like you. Akka kee ta'uu barbaada jechuudha. I wanna nin barbaada be ta'uu like you akka kee like you jechuun asirra likein maaliif beena yeroo hedduudha. Video kana like godha maaltu akkasi beena fedhuu yookiin immoo jaalachuudha miti. So asirratti immoo akka jechuutti tajaajilti jechuudha. Akka you kee akka kee okay.
I wanna be like you yeroo jennu akka kee ta'uu barbaada. I wanna be ta'uu barbaada. Like you akka kee jechuu jirra jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? Hima kanarraa fagoo miti. Inni akka kiyyaa tahuu barbaada jedheetiin namatti himuu barbaada. So akkamittiin akkas jedha. He wanna be like me. He inni wanna ni barbaada. Be tahuu jechuudha. Like me akka koo. So dafnee jechuudhaaf he wanna be like me. He wanna be like me.